Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisanii keessaa tokko isiniif qabaddeen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Hedduun keessan viidiyoon amma gadhiisaa jirtu nu dhaqqabaan jirtu jettanii barreessaa jirtu. Isin viidiyoowwan yeroo daawwattan laayik kan hin goone yookiin immoo sabskiraayib gootanii mallattoo all notification kan jedhu kan hin tuqannedha. Dhuma seenaa kanaa booddee odeeffannoo sharafa baankii fi gabaa gurraachaa isiniif qabaddeen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii kanaatti isin waliin kanan turu ani Gammachiis Tashoomeeti. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti. Eebba abbootii manguddoo namoota ol deemanii keessaa gaafa nu eebbisan galgalli keen badiin kan ganama si bareeche galgalas si haa bareechuu kan jedhu keessa jira. Galgalli aduun erga dhiitee yookiin immoo halkan jechuu miti. Eega umriin keenya deemee gadi jennee ol jechuu yeroo dadhabnu fiignee utaallee buufachuu waan horanne walirra naquun yeroo ulfaatu harki keenya dhumee harka namaa yeroo eeggannu humni keenyi hojjetee nu jijjiiruu mitiitii bakka teenya irraatiyyuu ol ka'uuf gargaarsi namaa yeroo nu barbaachisu dullumni jaarsa jaartii ta'uun galgaladha. Isoo bara kana keessa yoo carroomani dhayyuu mitiiree galgala kan ga'an waggaa 10 duubumatti deebinee yoo laalle baruma keenya keessa wantoota hedduu jijjiiraman ni argina. Namoota nuti beeknu waggaa 10 kana keessatti lubbuun isaanii darbe isaan daganne lakkoofneeyyuu bira gahuu hin dandeenyu. Hiriyaan waliin dhalannee waliin guddanne of biraatii dhabne galgala otoo hin gahin ganamumaan of harkaa dhabne baay'ee jira. Mana barnootaa keessatti barnootaan sadarkaadhaan isatti isheetti namni gitu hin jiru. Bifa kanaan yoo jabaate yookiin immoo yoo jabaatte egereensaa egereen ishee ifaadha iftuudha kan jennee fi nama baay'ee jira. Haa ta'uutii garuu faallaasaa ta'anii gariin dirree waraanaa yeroo seenan gariin immoo kashlabbee araanni itti taphatu ta'anii mandara keessatti yoo hafan gariin heerumanii bakka malleefiitti yeroo argaman gariin immoo nama rukutanii yookiin immoo ajjeesanii mana adabaa keessatti yeroo umurii isaanii fixan duubatti deebinee yaadachuu xiinxaluu arguu ni dandeenya. Yoo umurii qabaatan yeroon waa hedduu namatti argisiisa jedhama mitiiree waa'eema biyyuma keenyaa waggaa 10 duraa fi amma yoo laalle garaagarummaa guddaa jira. Waggaa 10 dura yuunivarsiitii mana barumsaa hedduurraa lolatu ka'a. Ilmaan Oromoo bakka hundatti manca'a. Mirga namummaa fi mirga dimokiraasii eegsifachuuf manni hidhaa Qilinxoo mooraa yuunivarsiitiin ol barattoota qabatee argina. Amma garuu sun hafee haalattiin ilmaan Oromoo dhuman bifti isaa jijjiiramaadha. Kaleessa namni kun qabsaa'aa gaashaadha. Mirga saba isaaf haga dhumaatti ni falmata namni jennu amma aangoo maallaqaa argatee afaansaa waa biraa ta'ee garaasaa guuttatee uummata isaa yeroo dagatu ni argina. Galgala gahuu mitiitii waggaan 5 waggaan 10 iyyuu jijjiirama baay'ee qaba. Waaqti galgala ofii naman balleessiin malee galgala gahanii kan badaa jiran kan badan hawaasa keessatti kan arginu namoota hedduu kaasuu ni dandeenya. Ilma yookiin immoo intala galgala abbaa ishee jibbitee qabeenya dhaaluuf du'a abbaa fi haadhaa waaqaan kan kadhatan baay'ee isaanii jira. Galgalli isaanii geenyaan dhukkubsatanii siree irratti kan hafan yaalamuudhaaf maallaqni xiqqoo qofa isaan barbaachisee haa ta'uutii garuu ijoolleen garaa kan itti jabaatan siree irratti kan rakkatan galgala keessaa kan badan har'as baay'ee jira. Yeroo aangoo argatanitti immoo fayyadamuun bara gameessummaa isaanii yakka hedduu kan dalagan biyya kan miidhan biyyarra kan ejjetan umriin guutuun hidhaan itti murteeffamee mana adabaa keessatti murtee umrii guutuu kan fudhatan adabaman namoota hedduu jira. Galgalli waan laayyoo miti. Galgaluma sana yeroo beekan waan galgalaa murteeffachuun ni ulfaata. Galgalatti kan murteeffatan kan hin oolle yoo dhufe du'a qofaadha. Anis waa malee durseen waa'ee galgalaa haga kanaa waaqannee maatii ishee baay'ee sooressa
qabeenya hedduu kan horatan mucayyoo baay'ee bareedduu tokkotu ture. Mucayyoo kanaaf maatiin isaanii kunuunsa addaa kennuufi qixxee hawaasa ijoollee naannoo isheetiin hin guddanne. Wanti nyaattu, wanti dhugdu of eeggannoo cimaan karaa maatii ishee fi akka ishee gargaaraniif namoota qacaramaniin kan taasifamuufidha. Gargaarsi taasifamuu fi mirga namummaa ishee qofaan otoo hin taane dirqama isheellee akka bartuuni. Maatiin ishee maatii jaboo waan ta'aniif haatiif abbaan ishee barnoota amantaallee manatti seeraan akka barattu, seeraan akka qayyabattu, gaafa guddatte ishee sirreessuuf qajeelchuuf bakka guddaa akka inni qabu akeekkachiisanii barsiisaniiru. Yeroo hedduu ijoolleen sooressaa maatiin quufaa barnoota amantaadhaaf bakka guddaan qabanii yoo dhukkubsatan mana yaalaatti fiiguu sanuu qarshii guddaa bakka kanfalamutti. Haa ta'uutii garuu mucayyoo kanaaf kan taasifame gaafa dhukkubsatte mana amantaa deemuu, kadhachuu, waaqaaf sagaduu, jilgeeffachuu maatiin sooressi kun intala isaanii barsiisaniiru. Haatii fi abbaan ishee dhala kan qaban ishee qofaa. Qabeenya isaanii gara fuulduraatti illee dhaaluu kan danda'u ishee waan ta'eef itti gaafatamummaa kana hundumaa itti kennamee baachuun ulfaatoo waan ta'eef waa hundaan qara ishee godhanii dubartii abshaala bor warraaf taatu ta'anii ishee qaraniiru. Kanaan yeroo umurii ishee waggaa 14 haga 20 keessa jirtuttis dargaggoonni hedduun mucayyoo kanaaf gaaffii jaalalaa dhiyeessu. Haa ta'uutii garuu wanti kun na fayyadamoo nan fayyadu jettee mucayyoon bareedduu kun gaaffii jaalalaa eenyuufiyyuu otoo hin deebisiin dura haadhaaf abbaa ishee deemtee mari'atti. Umrii kanatti jaalallee qabachuun sirrii moo sirrii miti? Jaalalleen har'an qabadhee bor gaa'ela koof hinnaaf kaaboo calluma jedhee yeroo koo balleessuufi jettee maatii ishee gaafatti. Maatiinis itti gaafatamummaa dhala isaanii karaa sirriirra kaa'uu waan qabaniif kuni fedhii dhuunfaa keetiin kan murtaa'udha. Haa ta'uutii garuu umrii kana gidduutti hariiroon jaalalaa eegalamu harki caalaan isaanii miira irratti kan hundaa'e malee laphee qulqulluutiin si jaallachuuf kan dhufu gonkumaa argachuun baay'ee ulfaataadha. Yoo tarii dhuguma si jaallatan immoo ilma dhiiraaf haga waggaa 25tti miirri isaa tasgabbaa'uun waan ulfaatuuf karaa jaalalaa sitti dhufee kabaja kee irratti immoo miidhaa sirratti fiduu danda'a jechuun isheetti himu. Mucayyoon kunis gorsa haadhaaf abbaa ishee jalaa hin baatu mitiire. Umurii 14 haga 19 qabdutti dhiira kamirraayyuu gaaffii jaalalaa dhiyaatee fi gonkumaa tole jettee fudhattu. Namni na jaallachuu barbaade na waliin ta'uuf fedha qabu amma gaaffii jaalalaatiin karaa garaa gaafatee na dhiphisa otoo hin taane ergan baradhee eebbifamee fixee naaf dhiyeessuu danda'a. Hanga sanaatti kan na obseef ani eeyyamamtuudha jettee yaada mataa ishees itti dabaltee kan ishee gaafataniif deebisti turte. Deebii ishee kana ijoolleen dhiiraa ishee jaallatanis kabaja ishee balleessuuf karoorsanii sobanii jaallataa fakkaatanis baay'ee isheetti aaru, baay'ee isheetti gubatu. Ati maatiin kee sooressa waan ta'aniif nuti immoo ilmaan hiyyeessaa hanga maatiin kee qabeenya qaban qabaachuu waan dandeefidha jechuun ishee komatu. Barnoota isheetti illee cimtuu waan taateef abbaan kee qabeenya waan qabuuf barsiisaa gosa gosaan qacaree si barsiisaa kanaaf cimte malee nu caaltee miti jechuun inaaffaa qaban illee ibsuufi dhugaatti abbaan ishee barsiisota hedduu qacareeraafi. Haa ta'uutii garuu kallachuma maatiin ishee guddisantu baay'ee sirrii fi maatii kamiifuu filatamu waan taateef dubartii abshaala baay'ee cimtuu taate. Kanaan otuma jiraatanii otuma barnoota ishee barattuu ijoolleen dhiiraa otuma ishee rakkisanii isheenis otuma isheen didduu waggoonni lakkaa'amanii. Barnoota digirii ishee xumuruuf waggaan tokko qofa ishee hafee. Yeroo kanatti ture kallattiin jireenya kan ishee fi kan maatii ishee guutummaa guutuutti kan jijjiirame. Balaa lolaan hamaa biyya isaaniitti ka'ee ka'uu qofaan kan dhaabbate otoo hin taane haati abbaan otuu mana keessa jiranii haadhas abbaas manas qabeenya kan jedhamu ofirraa kan qaban hunda intala isaanii ishee dubaraa kana malee lolaan fudhatee deeme. Yeroo kanatti mucayyoon kun yuunivarsiitii baratti. Biyya biraa waan tureef naasuu maatii ishee dhageessee gara biyyaatti dhufte. Dheekkamsi yookiin immoo lolaan dhufe akka biyyaatti waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenye.
namoota lolaadhaan fudhataman barbaaduuf baraaruuf yaaliinis ni taasifama mitiire haati du'aa isheetu argame. Abbaan garuu gufuun uffata isaa jalaa qabee lolaan sun fageessee akka isaan fudhanne waan gargaareef miillii fi harkisaa dhakaa gudeelcha lolaa sana keessa deemuun caccabe. Lubbuun isaa garuu fayyaa ta'e. Kanaan mucayyoon kunis abbaa ishee hafe qabattee maallaqa of harkaa qabduun mana yaalaa geessitee isa yaalchiste. Harkii fi miilli cabe umurii sanatti deebi'uu waan hin dandeenyeef lubbuun sammuun fayyaa ta'anii haadha isaanii boqoteef bo'anii manni isaaniis waan diigameef gargaarsaan mootummaan biyya sanaa namoota lolaa kanaan miidhamaniif mana ijaarame keessa jiraachuu jalqabanii. Abbaan ishee hin deemu hin hojjetu siree marra ciisee oola. Kanaan mucayyoon kunis akkatti abbaa ishee bifa kanaan dhiistee gara yuunivarsiitii deemtus dhabde. Jireenyi kaleessa gannata fakkaatu al takkaatti si'oolitti jijjiirame. Mucayyoon umurii ishee guutuu beeluun beekne beela'uu jalqabde. Wanti nyaatamu wanti dhiqamu karaa kamiiniyyuu ni dhibe. Namni kaleessa maatii kana beeku gargaarsaaf jaalalaan otoo hin taane baga hiyyoomtaniin baga harka qullaatti haftaniin isaan simachuu eegale. Kanaan mucayyoon garraamiin miskiinni maatiin ishee yeroo qabaatan bifa addaatiin guddisanii kuni otoo nani lubbuun jirummaa lubbuun abbaa kiyyaa hin darbu jettee barnoota ishee addaan kutuun hojii garaagaraa hojjechuu eegalte. Jireenya fooyya'uu hin dandeenye hojii nama hin jijjiirre kanas qabattee otoo hin beekiin waggaa 5 hojii keessummeessuutiin erga hojjettee booda guyyaa tokko manuma hojii kanaa otoo jirtu hiriyoonni ishee waliin baratte eebbifamanii hojii garaagaraa hojjetan sadarkaa guddaarra gahan kaleessa si jaalladha jedhanii ishee kadhachaa turan bakka hojjettu kanatti ishee arganii baay'ee isheetti kolfanii. Hoteelli kun kan keessan immoo silaa abbaan kee qabeenya bakkuma fedhetti horee gadi gadhiisaa jedhanii gaafataniini. Isheenis lakkii qacarameen hojjechaan jiraa jettee deebisteefi ammas baay'isaniitti kolfanii. Qabeenya abbaa kee eessa dhaqee jennaan hojii kana hojjettaa jedhanii yeroo gaafataniini qabeenyi abbaa ishee akkam akka ta'e kaleessa maalirraa akka turan haa ta'uutii garuu waggaa 5 booddee har'a jireenya akkamii akka jiraatan itti himte. Silaa namni namaa beeku namaaf gaddaa namaaf dhukkubsata mitiire haa ta'uutii garuu hiriyoonni ishee kun ammas si'a sadaffaaf baay'eetti kolfanii kanuma deebitanii hiyyoomtaniif jettanii ati dubartii addaa of gootee nu tuffachaa turte mitii amma nuti hiriyoota ishee 5 keessaa ani abbaa qabeenyaa akkasiiti ani abbaa kanaati jedhanii arfan isaanii dubbatanii. Kana qofaa otoo hin taane mindaan kee mana kana keessatti meeqadhaa har'a nu faana bashannanaa ooltaa jedhanii gaafataniini. Kanaan isheenis qarshii amma kanaatii ergan naman beekun argee waggaa hedduu lakkoofseeraa akkan sin faana taphattuuf yoo naaf eeyyamtan deemeen manaa jira hoteela kanaa eeyyaman gaafadhaa jedhanii gaafataniini. Yeroo kana isaanis eeyyeen dafii koottuu jedhanii deebisanii fi deemtee eeyyamsiifattee battaluma dhuftee. Kanaanis gaafa argan ammas ni nahanii. Si'a kana kan isaan naasisee isheen isaanitti haaraa taatee otoo hin taane uffata isheen uffattee dhuftedha. Uffata ittiin keessummeessaa turteen uffattee dhuftee. Hiriyoota 5 keessaa tokko uffatuma keellee maaliif hin jijjiirranne jedhanii yeroo gaafataniini ani uffata gara biraan qabu kanuma uffadhaa jettee deebisteefi yeroo kanatti ammas deebisuun mindaa qabda mitii mindaa keetiin maaliif hin bitanne jedhanii yeroo gaafataniini mindaa kiyya walakkaasaa qoricha abbaa koof baatii baatiidhaan hin bituun qabaa walakkaasaa immoo wanta nyaatu wanta nyaannu ittiin hin bitaa uffata ofii kiyyaaf bitachuuf nan ga'u jettee deebisteefi ammas hiriyoonni ishee baay'eetti kolfanii kaleessa siif maatiin kee sooressa tokkoffaa biyya kanaa turtanii har'a ammoo hiyyeessa tokkoffaa biyya kanaa taatanikaa jedhaniitti qoosanii. Kanaan maallaqa har'a siif kenninuun maalitti gootaree jedhanii yeroo gaafataniini abbaa kiyyaa mana yaalaa fudheen ittiin deemaa jettee deebisteefi. Kanaan ammas hiriyoota 5 keessaa tokko tole eega kana ta'ee kaleessa hundi keenyiyyuu si jaallachaa turree har'a garuu jaalalaaf nu keessaa kan si barbaadu hin jiru
Rakkoo kaleessa ati nurratti geessisteef nuti kaasaa mindaa ji'a tokko tokko hin siif kenninaa. Haa ta'uutii garuu kutaa qabannee hundi keenyiyyuu dabareedhaan si waliin ciisnaa jedhanii gaafataniini. Ammas hiriyoota shanan keessaa 4 baay'eetti kolfuun eeyyeen inumaayyuu maallaqa keenya bilisaan hin kenninuu, uffata ishee baafattee sireerra nu waliin ciisuu qabdii, kaleessa tolaan kan nu didde har'ammoo maallaqaan nuuf kennuu qabdii jedhanii irratti walii galanii. Mucayyoon kun yerootti maallaqni ishee barbaachisudha. Carraatti nama ishee beekuu hoteela sana keessatti argitee beektullee hin qabdu. Namoonni isheen beektu hedduun isaanii lolaadhaan balaa lolaan yerooma sana dhumanii. Kanaan garuu lakki gonkumaa kuni ta'uu hin danda'u jettee deebistiifi yeroo kanatti isaanis hoogganaa keerraa eeyyama akka fudhatteen otoo yeroon sitti hin deemiin dhiiseera jedheetii gara hojii keetti deebi'ii. Ati nu waliin hin ciistu taanaan maaltu qixxee geenya si godhee si haasofsiisaa? Qabeenyaanis nun madaaltu, kaleessa nu caalta, har'ammoo dabaree kee hirnya si caallaa jedhanii ishee ari'anii gaddaa gara hojii isheetti deebitee maallaqa sana nan argadha jettee baay'ee eeggattee waan na tureef imimmaan ija isheerra gadi lolaasee gara hojiitti osoo hin deebi'in gara manaatti qajeelte. Kanaan hiriyoota shanan keessaa tokko garuu miila ishee hordofee qajeele. Hiriyoonni koo wanta si godhaniif baay'een gaddaa, waan isaan sirratti raawwatan sirrii miti. Abbaan kee yeroo qabeenya qabu nama hiyyeessa gargaaru, maatii hiyyeessaa bira kan hin dabarre, abbaa koof hojii kan uume, maatiin kiyya yeroo walitti bu'an kan araarsu nama addaadha. Anis barnootaan biyya kana argan bahee waggaa hedduu fixeera. Maal akka taatanis maal akka si mudates gonkumaa hin dhageenye. Mee abbaa keetiin natti argisiisuu dandeessaayi jedhee gaafataanii. Isheenis natti qoosaa jirtamoo dhugaa keedhaa? Ati sila natti kolfaan turree jettee yeroo gaafatuuni haasoo fi qoosaansaa bitaa natti gallaan kolfaan ture. Haa ta'uutii garuu dhumarratti baay'een gaddee bifa kanaan si salphisanii hiriyoonni koo sitti dubbachuun qabani turanii jedhee isheetti dubbateen. Isheenis geessitee abbaa ishee argisiiste. Innis deemee abbaa ishee argee maallaqa sanaan kan gootu ture. Abbaa ishee yaalchisuudha mitiree sanaa ol baasee mana yaalaa geessee abbaa ishee yaalchisiisee fi fayyaa duraan qabanirra kan fooyya'aas argatanii. Wanta danda'uun dargaggeessi kun abbaa ishees gargaareeni. Kanaan yeroo booddee mucayyoo bareedduu rakkinni fokkistuu ishee godhe kanaafi dargaggeessi kun walitti dhiyaachaa dhufuun abbaa ishee kan eeguu fi waggaa tokkoof nama qacaree fi barnoota ishee waggaa 5 dura adda kuttee deemtee barattee xumurtee hojiis argattee waliin dubbachuun rakkoo ofii waliin hubachuun walitti dhiyaachuun jaalala uumame jiree. Dargaggeessi kunii fi mucayyoon kun wal jaallatanii waggaa 2 booddee immoo gaa'ela isaanii raawwatanii. Har'a wanta gaariis wanta hin taanes, gochaa gaariis gochaa hin taanes raawwachuu dandeenya. Galgalli keenya garuu harka Rabbii irra jira. Har'a gaarii waan nagooneef galgala gaariin qofti nu mudata jechuu miti. Balaan dheekkamsi biyyaaf dhufe galgala keenya balleessuu ni danda'an. Dhaamsa qophii keenya sa'aatii kanaatiin.